Hayyee ashama daawwattoota keenya kan Bulloo Miidiyaa akkam jirtan arraan tana ammoo qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii keenya kana ammoo jalqabuun duratti hawaasni keenya kan addunyaarra jirtan warroonni subscribe nuuf hin godhin subscribe nuuf godha, warroonni subscribe nuuf gootan ammoo like if share nuuf godha. Hara qophii keenyaatti achi dabarra. Qophiin keenya ammoo kan Ramadaanaati. Ramadaana akkamitti simattan? Ramadaana kana akkamitti Ramadaana kana keessa waan huti godhuu qabnuu fi wantoota adda addaa hawaasa keenya kan Dirree Dawaa gaafanneeti isinitti achi deebina karaa qophii keenya. Mee maqaa kee nuuf ibsuudhaan jalqabime. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya Yahyaa Muhammad Naanjaani. Hayyee arran tana uti qophii Ramadaanaa qabannee Bulloo Miidiyaadhaaf waan takka isin gaafannee karaa Bulloo Miidiyaa dhiyeessuudhaaf as jirra. Mee qophii Ramadaanaa isin biraan akkam jetti? Qophii Ramadaanaa bareedduudha. Ammaan tana kunoo nutis itti qophaa'inee eegu jirraani. Haala gaariidhaan simachuuf deemnaani bareedaadhaan siin jaa. Amma haala qopheessinee jirra. Kunoo akkanatti mineembaa keessa dhufnee Ramadaana taqabbaluuf jecha as jirran. Okay, utis ammaan tana qophii Ramadaanaatiif waan takka godhaa jirraa jirte jechuudha. Hayyee mee Ramadaana kana akkamitti simachuu deemta? Mee Ramadaana kana namni tokko Ramadaana kana mana qalama diddibuudhaan waan adda addaatiin simata, tokko ammoo qalbii isaa xaharsuudhaan simata beekta. Mee utiyoo akka keetitti mee akkamitti simachuuf yaada qabdame? An mana keenyaas bareechee waa hunda godhee sangubbaan qalbii teenyaas xaharannee tawbannee wallollee wajjinis onfii wal gaafannee akkasitti Ramadaana kana taqabbaluuf deemna. Hayyee haa maqaa Bulloo Miidiyaatiin galatoomis hin jenna. Hayyee amma ammoo nama biraa qabannee dhiyaannee jirra. Namni uti qabanne kun maqaa isaatis akkuma kaaniin nuuf ibsee waan gaafii uti qabannee isaaf dhiyaanne kana nuuf deebisa. Karaa gaafii keenyaatti achi dabarra. Hayyee mee maqaa kee nuuf ibsuun nuuf jalqabi. Duraan dursee salaamtaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Maqaan kiyya Izzaddiin Abdii Jamaal Jaamaa. Gandaan Tiraaddees ganda garaadaa Jaamaa Dirree Dawaattiin guddadhee nillee ilaa ammaa jira alhamdulillah. Barataa kutaa 11tti barataa haayiskuulii alhamdulillah. Hayyee uti har'a gaafii nuti siif qopheessinee dhiyaanne Ramadaana kana mee akkamitti qeebaluuf deemtame ati Izzaddiin keenya? Ramadaana kana qeebaluudhaaf duraan dursee waan hunda dura qalbii ta'e qulqulleessuu qabdaa. Kamiitees dhiifama gaafachuu qabdaa. Karakkatees rakkina isaa hojii baatee rakkina isaa furuu qabdaa. Maaliif innamal amalu dubbiin ni yaada dura. Gubbaa tolchuu dura keessa tolchuudha. Eega keessa tolchitee gubbaa tolchita. Ilma namaa walitti dhiyaatee walloltees dhiifama gaafachaa. Walitti adda fageenya qabaatanis walitti dhiyaachaa. Baatii Ramadaana jechuun baatii jaalalaati, baatii ibaadaati, baatii namni yeroo maali su'aamni isaa ixifiiti yookiin dabalataan kaawwatamu. Baatii kanaa tana wal jabeessinee wal cinaa dhaabbannee kabajaanis hirmaannaanis maallaqa qabus maallaqaan sammuu qabus sammuudhaan waan hundaanuu wal cinaa dhaabbannee dhukkubsates gaafannee karakkates maallaqaan taatu gargaarnee beekumsaanis taatu gargaarnee humna qabullee taatu gargaarree wal cinaa dhaabbachuu qabna jaa. Hayyee mee namoonni tokko Ramadaana kana mana isaanii qalama dibuudhaan kaan tokkos qalbii isaanii akka manaa sanitti qalama dibanii jechuun tolchanii bareechanii Ramadaana kana simatan. Mee atiyoo namoota mana qalama dibanii hofalanii taphatanii eegansan immoo qalbii isaanii warra xaharsanii Ramadaana kana simatan keessa jirta. Mee daawwattoota keenyaaf kanaaf ibsi. Hayyee mana tolchuun duniyaadha. Garuu qalbii kee tolchuu jechuun jireenya kee guutuudha. Mana tolchuun ni qaba faayidaatis. Garuu qalbii kee tolchuutu faayidaa guddaa irra qaba. Duraan dursee maaliif jennaan qalbii tee yoo tolfattee waan kaanu tolchuu dandeessa. Namni qalbiin isaa faayidaa hin qaban yoo hin tolfamne waan takka faayidaa hin qabu. Maaliif ilmi namaa qalbiin isaatis ni goggoyti ni leejiti. Gizee goggoyteetti ifjiisuunis dirqama keeti. Yoo wallaaltees saahibii kee taatu obboleessa kee ta'uu fira kee ta'uu siyaamee hadiisa taatu quraana taatu hojii dhageeffattee qalbii si jiibuu qabdi. Ifillee sirreessitee nama biraas sirreessuudhaaf tattaafachuu yaada qabda. Nama akkasii ta'uu qabda.
hayyee haa galatoomi sin jenna maqaa bulloo miidiyaatiin galatoomi hayyee Izzaddiin keenya. Galatoomaa isinis. Nama biraatis isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Namni isiniif qabanne kun eenyu akka ta'e maqaa isii nuuf beeksiftee san booda ammoo eegasii gaafii adda addaa isii gaafanna. Hayyee maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomii baga as nu dhufte jenna. Mee maqaa kee nuuf ibsi duraan dursine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee maqaan kiyyaas Ililloo Yaasiin jedhama. Hayyee Iliyoos teenya ammanta ililloo maqaan kee maasha Allah. Hayyee gaafii keenyatti achi dabarra. Gaafiin keenya ramadaana kana akkamitti qeebaluuf deemtaadha. Mee ramadaana as deemu jira kana akkamitti qeebaluuf deemta ililloo? Ramadaan jechuun hawallales walii araarama gubbaan beeksisabiin takkaas walii dhufee waan dilaa jira ramadaana keessa. Baay'isawwan namni wallala jiraates walii araarama soomana deebi'iitii faamilii walii dhufa ka walii aaree jirus walii dhufeeti bikka takkatti haftaraan gaggeessa. Hayyee ililloo mee gaafii keenya kan biraatti achi deebina. Gaafiin keenya kan biraatis ramadaana kana keessa namoonni hedduun qalama mana isaanii diddibatee babbareechee eega. Ati ammoo mee jarra kam keessa jirta? Warroota qalama mana isaanii diddibee mana tolchee eegu san keessa jirta moo warroota qalbii isaanii tolchee eegu san keessa akka jirtu? Mee kama keessa akka jirtu daawwattoota keenya kanaaf nuuf ibsi. Ani gama kiyyaan ramadaana jechuun namni qalama dibeef mana jiisee mana jaareef osoo hin tahin waannaan qalbii ta'e keessa qalbii qulqulluudhaan simachuudha malee manni amma dhugaa keetti namni takka manaa fi gibbii faa bakka tottolcha faamilii dhiisii nama alaatillee osoo hin yaadin qalamumaa fi mana yaadan zamanni ammaa jechuudha. Akkaanan itti yaadutti hangama kiyyaan qalbiitii yaaniin simanda malee qalamaan hin taphaman. Hayyee ililloo teenya maqaa daawwattoota bulloo miidiyaatiin galatoomi sin jenna galatoomi as nu dhufu keenya. Hayyee isinis baay'ee galatooma Ramadaan Kariimiin isin ja'a. Hayyee atiif illee Ramadaan Kariim galatoomi. Sagantaan keenya gaa akka itti fufee jira. Mee nama biraa kan arkanne dubbisneeti karaa gaafii fi deebii keenyatti achi deebina. San dura mee maqaa nama nu gaafii fi deebii wanna godhu kanatti achi dabarra. Mee maqaan kee eenyu haa jennu? Nasiimaa Umar. Okay, Nasiimaa Umar mee ganda eessarraahi? Dirreedawaa 01 qabalee. Hayyee Nasiima mee gaafii fi deebii keenya jalqabuun duratti ramadaana as deemu jira. Ramadaana kana mee akkamitti qeebaluudhaaf qophaa'u jirta Nasiima? Hawwiin kiyya ramadaana kanaaf hedduu hawwii qabaa fi dammoo ibaadaadhaan bakka waan hedduudhaan dabarsuuf yaada qaba. Inshaallah fuula duraafis akkasumatti hedduu dasna jee jira ramadaana kana. Na hawwiin qabaaf hedduu takka dasna jee. Waan hedduu hoggaa jettu mee wantoota akkamii faadha mee ramadaana kana keessa? Bakka ni jiraame inshaallah sommana kana akka ajaa'ibaa ni jira galgala toorarree waa hunda bakka sommanaaf guyyaas salaata keenyaas irra jabaannee ibaadaas goonee quraanaas qaraanee waa hedduudhaan dabarsuudhaaf hawwii qaba dasna jee bakka. Hayyee Nasiima karaa gaafii keenya kan biraatti achi dabarra. Gaafiin keenya kan biraa gaa namoota qalbii isaanii qulqulleessee karaa ibaadaatii fi wantoota adda addaatti achi deemu moo ramadaana kana keessa moo namoota mana isaa tottolcheetuma yookaan qalama diddibee ramadaana kana qeebalee shaagalamu mee kam keessatti mul'atamee ati akkamitti yaadde? Warra inshaallah warra sanis godhatee manas bareeffatee waa hundaafuu ramadaana jechuun keessummaa guddoodha waan bareedduu fi waan hedduu takkaan qeebalama saniifuu manas tolfattee waa hundaa godhattee ibaadaa keetii wajjin rabbii keetii wajjin wal quba qabaattee waa hunda gootee wajjin taqabbaluuf bareedaadha jeetii yaada. Mee maqaa daawwattoota keenyaatiin maqaa keetii fi gaafii waan adda addaa si gaafannutti achi dabarra maqaa kee nuuf ibsi daawwattoota keenyaaf. Duraan dursee maqaan kiyya Ibroo Muhammadiin jedhama. Ganda Lagaarree magaalaa Direedawaati. Annaa gaafii na gaafadhu. Hayyee gaafiin keenya kan duraa gaafii ramadaanaati. Ramadaana kana mee akkamitti qeebaluuf qophoitee jirta mee nuuf ibsi Ibroo keenya?
ramadaana kana ani akkaan xiqqee balu qalbii qalama dibeetiin harka lamaan eeggatu jira jechuudha naa kanaaf. Okay, qalbii tana gaa qalama dibuun jechuun kun qalbii ta'e sana tottolchitee babbareechitee jechuudha. Saniin akkasii eegu jirtamoo mee akkami mee ibsiif likkitti daawwattoota keenya. Qalbii mana qalama osoo hin ta'in gaa qalbii teenya keessa keenya jechuudha xaliilfeffannee warra wallollee hojiinis afoonaa hin laamnaa hin jenneeti akkasitti eeggannee ramadaana keenyatti seennaa jechuudha akka irraa galee. Hayyee haa ibiroo keenya wanni huti ilaa ammaa si gaafanne waa'ee ramadaanaati. Ramadaana kana duboomee ramadaanni kun bikka sadii namni tokko tokko qoodee ramadaana kana khaduraatii fi rahmataa fi jidduu maghfiraatii fi dhumtii gaa ibiddarra rabbiin gabrootan isaa bilisa kan godhu. Mee ati ramadaana kana bikka sadiitti adda qoodee akkamitti mee ramadaana kana namni silaa akka sadiitti bikka sadii adda qoodee gaa mudhii hidhatee ramadaana kana achi dabarsa. Mee ati hoo akkamitti dabarsuudhaaf ramadaana kana mee akka sadeen kanatti adda murtee qophaa'u jirtamoo akkamitti mee qophaa'u jirtame ati hoo karaan kee karaa kami? Wallahi karaan kiyya jechuun karaa rabbii kiyya baqa rabbii kiyya hojii wanni jeetin dalagaa waan irra jiru diliiti yoo hunda ofirraa afoon illaa akka rabbiin na araaramuuf saniifin jira jechuudha. Hayyee haa maqaa daawwattoota keenyaatiin nama silaa walitti aartee mee afoon illaa jee mee asumaan dhaamsa kee dhaammadhu. Gamanuma nama haaran irraa qabda yookaan immoo nama isin balleessee yookaan isin balleessa yoo jiraate afoon illaa isin jeetin jira jechuudha. Hayyee haa maqaa bulloo miidiyaatiin galatoomaa isiniin jenna. Subscribe nu godha akka isiniif jiru mee qooqa isaatiin isin dhageessifnaa mee haree isaatti. Aboo kabiraadii isaati bulloo jala chaanaala gadi yaadaa inni subscribe godha. Ayira harkannee as dhiyaannee jirra. Namni nuti harkannee wajji gaaffii deebii gaggeessuu deemnu eenyu akka ta'e nuuf ibsa. San dura mee maqaa isaa gaafannaani mee karaa gaaffii deebii haa deebinu. Hayyee mee maqaan kee eenyu haa jennu? Maqaan kee Ayyaan Anjaan. Hayyee ayyuu mee gaaffii fi deebitti achi dabarra. Gaaffiin keenya kan duraa gaaffii ramadaana kana akkami qophaa'u jirtaa jedhu. Ramadaana kana mee akkami qophaa'u jirtaa ayyuu? Wallahi bicha akkana akka sijaa kanti simu beeku akka bareedaatti itti qophaa'u jirra. Hayyee mee ramadaana kana namoonni hedduun hawwii guddaa takkaan qabna, hawwii guddaa takkaan eeguu turre. Ammallee hawwii guddaa takkaan qeebaluuf eegu jirra. Okay, hayyee haa ayyaan mee qophii teenya tana gaaffii adda addaa qabdi. Gaaffiin keenya kan lammadaa amma ramadaana keessa namni adda addaa waa hedduun rabbashamaa kaanis mana keessa daddalaguun rabbashamaa ni shaakalama. Namni biraatis taraawihii fi salaata adda addaa salaanninis ni beeyta akkuma beekamu ramadaana keessa sunnaanis akka fardiitti hisaabamti. Mee ati ramadaana kana keessa akkamitti mee dabarsuuf wanna qabdamee yoo kudhanan duraa si dabares kurnan jidduu hoo akkam goota yoo kurnan jidduu si dabare immoo dhumaa mee akkamitti akka dabarsuuf yaada qabdamee gabaabsi hara bulloo miidiyaa kana nuuf ibsi. Akkanti dabarsu yaada qabu. Itti jabaadhee ibaadaadhaan jechuudha. Bicha akka bareedaatti dabarsuu barbaada. Okay, ibaadaadhaan dabarsuuf barbaada jechuudha. Hayyee haa okay, daawwattoota keenya ayyaan gaaffii fi deebii isii hojii goone waan adda addaa irraa dhageenyee jirra. Karaa bulloo miidiyaa daawwadhaa san gubbaan subscribe godhu. Indagatinadha. Okay, bulloo miidiyaa jijjiirama hawaasaatii fi galatoomaa gaaffii fi deebii keenya kan itti fufu. Hayyee haa daawwattoota keenya gaaffii keenya kan ilaa ammaa dhiyeessine nama hedduudhaaf gaaffii babbareedduu dhiyeessine jirra. Amman tana ammoo nama biraa harkannee gaaffii teenyatti achi dabarra gaaffii dhiyeessinuuf kaname walumaan daawwanna. Hayyee maqaa keetirraa eegallaa maqaa keenuuf ibsime. Maqaan kiyya Khalid Jaama kan namni irra guddaan na beeku TikTok gubbaarratti Yamaniin Jaama. Okay, Khalid yookaan Yamanii akkami mee TikTok asumaan achi ibsata mee gaaffii takka takkatti achi dabarra. Gaaffiin keenya gaaffii ramadaanaati. Mee ramadaana akkamitti qophaa'u jirta mee? Wallahi ramadaana kana hedduun qabaayeef akka ajaa'ibatti bika guddaa kanneetiif eegu jiran.
اوكي مي اتي غوماچا خي خرا تيك توكين واحد ددليدا رمضان هو مي تيك توك رتي وان اددا مي رمضان خيس دلغو فخرور فتيو جراتي مي تيكو غباب سيتي مي خرا چاينا لخنيا خمبلو ميدياتي نوف ابسي مي تيك توك خيرتي وان بريدان دلغي رمضان ادف سنتاني لالو دنتسان كينج يمن جاما تيك توك ني مكا قياس وان بريدان دلغي رمضان ادف وان نمني هندلين دلغي جرا اوكي هيا مي خرا غافي تينيا تمبرات اچ دبر غافين تينيا مي رمضان اكمتي قوباو جرتا جتي رمضان مي اكمي قوباو جرتا كينج رمضان خنا والله وبالله رمضان نكون رمضان خاني وجي تكامتي رمضان نكون رمضان بريد هذا كما غرتني تلمينا ما كانت رمضان انا كجرا سنغوبا دان نمني والجالتي وجدو في رمضان خنا كجرا رمضان نكون بايزوي رمضان بريد هذا سينجا هيها كينج خينيا مي اسمان نما نموت سلا رمضان مبارك جچو فيتو مي مكا بلو ميدياتين اسمان رمضان مبارك جوني دنديسان نمان رمضان مبارك جو فلوني اباخيا نرويج جرا رمضان مبارك بابا سينجا هيا كينج رمضان مبارك سينجنا مكا بلو ميدياتين بلو ميديا سبسكرايب نوف غدا جچون تمرون دنديسا بلو ميديا سبسكرايب غدا لينك يزل سيني قاينا سبسكرايب غدا اسم جالنا سينجا ابشر هيا اوتيس غافي في ديبي خنيا خان كينج وجي غوني اسرتي تمرا غلطوما بلو ميديا ججيرما واساتي